irratti garuu abbaa fedhaa ta'u namni Oromoo ta'e tokko jara kana wajjin dhaabbachuu dirqama qaba. Maaluu yoo balleessan erga waan kanarra aanne booda wal gaafachuu qabna malee wayitatti alagaa wajjin hudha wal qabanii jiran kanatti wayitatti jibbamsa Oromummaatiif jecha taargeetii nama biraa keessa jiran kanatti nutis alagaadhaaf daboo baanee harka kunnee durattuu jarattiin kun nu miidhaa turte hiree kanaan kufuu qabdi jennee warra gamaa wajjiniin harka dha'uun yeroo kanatti tokkoffaa gamnummaa miti. Lammaffaa hanqina siyaasaa hubannaa siyaasaa qabaachuu agarsiisa. Sadaffaa immoo bolola fudhatama hin qabnee fi borimmoo kana caalaa nu diiguu danda'u garaatti baadhannee deemaa jiraachuu agarsiisa. Kanaaf gama fedhee nu fudhataman qabu hammamuu yoo wal addeessine hammamuu yoo wal miidhaa dhufne hangamuu yoo walii dhaadumne dhugaadha namoonni tarii Oromiyaa keessaa sabboontota jajjabaatti hidhamaa turanii waan akka sirrii miti hidhamuun isaanii garuu hidhaan sun maalirraa dhufuu danda'e akkamitti sirraa'uu qaba waan sirraa'uu qabudha gama sanaan hanqinni ni jira. Haa ta'u malee wanti bilbiltuun warra aangoo qabachuudhaaf masaraadhaa dhiitee jara baasee bakka ofii duriitti deebi'uuf dhufaa jiru kana argaatuma akkuma kaleessaatti gungumna yoo ta'e hanqinni gama keenya jira sirreeffachuu qabna jechuudha. Yeroon kun yerootti ilaalcha siyaasaatiin abaluun ODPdha, OPDOdha jedhanii abaluun ABO'dha, abaluun OFCdha jedhanii maqaa dhaabaatiin wal waamanuu miti yeroon kun. Yeroo akka Oromootti taargeetii ta'aa jirudha. Waan si ajaa'ibu tokko Oromoo keessatti yeroo ammaa kana ABO jechuun ABO sakamii eenyu waan jejjedhu kana fideera. Gama alagaatiin garuu ABO'n tokkicha waan beekuu qabnu jechuudha. Gama alagaatiin Abiyyi Lammaan hundi warri aangoorra jiru warri mormituu warri nagayaan jiraatu Oromoon waa tokko waan siyaasaa qubachuu hin qabne everybody Oromoo hanga ta'etti ABO'dha alagaa biratti jechuudha. Kana caalaa wanti nu araarsu maaltu jira? Kana caalaa wanti afaan tokko nu dubbachiisu maaltu jira? Yeroo jirri Oromoo walloo amma maal isaa ABO ta'e akka sabaatti akka siiviilii tokkotti uummata jiraatu uummata hiyyeessa uummata bara meeqa cunqursaa bara waggaa 100 keessa rirriitamaa dhufee har'a gahuun isaatuyyuu seenaa guddaadha mataan isaa jechuudha. Uummata kanaan uummata waan siyaasaa maal akka ta'e hin beekneef garuu Oromummaa isaatti cichuu qofaaf ABO jedhamee itti duulamaa jiru sana maaf irraanfanne? Uummata walloo caalaa kan dubbii kana nu barsiisu hin jiru jechuudha. Akkatti warri finxaaleeyyii Amaaraa kunniin Oromootti ilaalaa jiranu waan jirri walloo irratti dubbatanurraa kaanee yoo hin hubanne warra dubbiin nuu galuu miti jechuudha. Kanaafuu jarri ABO jedhaniituma itti duulaa jiran warra masaraa jiruunis ABO'dha jedhanii itti duulaa jiran ABO'dha inni jedhanumaan Oromoo waan ta'eef Oromummaaf quuqama jechuu isaaniiti malee adda bilisummaa Oromoo isa jedhamu sana dhaaba isatti hin beeknu sana jechuu isaanii miti jechuudha. Oromoo waan ta'eef ABO jechuun immoo imeejii jibbamsaati namaan yeroo ABO jedhan jarri nama jibbuu duraa takkas jedhu jechuudha waan wayyaaneennis jarris walirkaa fuudhanii bara dheeraa oofaa turanii jechuudha. Kana beekuudhaan Oromoon waliin dhaabbatee diina isaarra aanuu qaba. Yeroo waliin dhaabbanne caalaatti diinota keenya yookiin immoo alagaa nu cabsuu barbaadu mohanna. Yeroo dantaadhaaf jennee wal qoqqoonnee fi miila wal jala kaa'uu barbaanne immoo alagaadhaaf cidha salphaatti cabsee bakka nu baasee bakka isaa bu'aa sana booda guddinni keenyaa fi baay'inni miliyoona 50-60 maarra jennee himannu kun hundi fudhataman qabu gatiin qabaatu jechuudha yoo waliin qabaanne. Mee asumaan egaa kanarratti dabaluudhaaf hooggantoota paartilee siyaasaa Oromoo adda addaa dubbisnee jirra sa'aatii yookaan daqiiqaa muraasa boodallee kan dhiyaatu ta'a. Yaaliin fonqolchi kuni mana keenya yookaan irribarraa kan nu kaase akkasumas dhaabbilee siyaasa Oromoollee waamicha guddaadha. Uummata Oromoodhaafis illee yeroo itti dammaqnee uummanni keenya fuulduree keenya maal ta'uu akka qabu maaltu nu godhachuudhaaf akka deemaa jiru yeroo itti sirriitti dammaqneedha waamicha guddaallee ta'uu qaba uummata Oromoof jechaa jiru. Isin yaaduma jechaa jirtan irratti itti dabaltanii akka guduufataniif. Okay. Annan qeeqa dhaabota Oromoodha. Dhiifama wajjiniini anis qaamuma dhaabaa tokkon ture akka nama muuxannoo dhaaba siyaasaa keessatti bara dheeraadhaa qabu tokkotti dhaabota Oromoorraa waan eegu argaan jiru sa'aatii kanatti jechuudha. Kanatu na gaddisiisa. Dhaabni siyaasaa Oromoodhaaf cal jedhee maqaa dhaabbaa jaarrateetuma jiraachuun qofti gahaa miti jechuudha. Tarsiimoo qabsoo yeroo wajjiniin deemu tolfachuu qaba. Kaleessa maal jechaa turre arroo maal jechuutu nu deemsisaa.
Akkami uummanni keenya kun guddaadha nutis akka uummata keenya guddannee jabaannee mul'ataa jirra jedhanii of gaafachuu barbaachisa. Lakkuma uummanni Oromoo lakkoofsa bal'ataa dabalaa deemuun dhaabni siyaasaa dur jabaa ture tokko immoo gargar caccabaa fi waan hin taaneen wal qoqqoodaa ilaalcha hin taaneen of xiqqeessaa yoo ka deemu ta'e Oromoo wajjin tarkaanfachuu hin danda'u. Oromoo wajjin tarkaanfachuu hin danda'u taanaan immoo alagaa nu tuffachiisa, alagaa nu rukuchiisa. Warri aangoorra jiru kunis yoo dhaabni Oromoodhaa jabaatanii waliin dhaabbatan ni jabaatu, ni hamilan. Yoo dhaabonni Oromoodhaa miila jalaa dha'uuf kan hojjetamu ta'e immoo jarris maaliif rakkatu? Maal dirqama qabanii? Dirqama hin qaban jechuudha. Alagaa fakkaata yookiin alagaa fakkaatanii buluu danda'u yoo gantuu ta'an jechuudha. Akkuma duree OPDOdha jennu sanatti. Yookaan ammoo dhiisanii jireenya isaanii jiraachuu danda'u jechuudha. Abbaan barbaade abu keessu maaltu nu dhibee jireenya keenya miinaa maatii keenya maaliif hin jiraachifanne jechuu danda'u jechuudha. Kanaaf yeroo wajjin deemuun irraa eega. Amma sa'aatii kanatti waan diinni nu godhaa jiru laalanii dhufanii footoo waliin ka'anii waa wayii mallatteessanii galuun gahaa miti. Kana yeroo dheeraaf argaa turre jechuudha. Sun gahaa miti. Uummanni kun kana bira dabreera. Baay'ee jabaatee bilchaateera uummanni keenya. Kanaaf hundeedhumaa ka'anii maali garaagarummaan keenya maali tokkummaan keenya kan jedhu xarabeezaa irratti baasanii waliin mari'achuun maal afaan nama qaba. Alagaa biraa wajjin iyyuu warra afaan keenya hin beekne wajjin iyyuu wal taanee biyya kana waliin jiraachuuf jirra miti. Akka Oromootti afaan tokko dubbanna, kaayyoo tokko qabna, miidhaa wal fakkaataatu bara meeqaatama nurra gahaa ture. Waan Oromoo taaneef jibbamaa turre, waan Oromoo taaneef cunqurfamaaf aangoorraa fageeffamaa turre. Amma barri gammachiisaan kun barri hireenuu banee kun yeroo dhufutti arras akkuma kaleessaa wal gaarreeffanna yoo ta'e, akkuma kaleessaa maqaa wal dhabuu sodaanna yookiin olola walirrattuu oofnee wal balleessuu yaanna yoo ta'e, akkamitti dhaaba siyaasaa jedhamne uummata hamma kana ga'utanii guudhaaf abjoonna nuti. Nama biraaf yookiin bakka gadhiisuudha jechuudha. Dargaggoo dhufaa jiru yookiin bakka gadhiisuudha. Yookiin immoo akkuma uummanni kun guddataa deemee fi beekumsaa fi dammaqiinsaanis dabalaa deemetti bakka kaleessaarraa ol guddataa deemuu danda'uu qabnaa jechuudha akka dhaaba siyaasaatti. Kanan irraa eegaan dhaabota siyaasaa Oromootiif. Balaa wayii tokko arganii amma walitti birmatanii dhufanii waliin waa jedhanii ka'anii gargar galanii olola walirratti oofuu miti. Eengadda gaafa waa'ee Finfinnee irratti nuti dhaadatamu sana dhaabonni siyaasaa baay'een walitti dhufanii ejjennoo isaanii agarsiisanii waliigaltee wayii mallatteessanii miidiyaattis ba'anii cichoomina Oromummaa qabanu agarsiisaniiru. Wanti sun hangam tokko akka nama keenya gammachiisee fi akka alagaarii faasise argineerra jechuudha. Maaltu nu dhorke akka sanatti jiraachuu sana maaltu nu dhorke kana gaaffiin bara. Dantaa mataa keenya cinaa goonee kan sabaa yoo dura finne waan wal dhabnuuf waan wal jibbinuuf waan wal hinaafnuuf hin qabnu. Iigoodha kan nama keenya fixaa jiru jechuudha. Reeli wal beekna beektaa baay'ee isaaniiti. Iigoodha kan wal jibsiisaa jiru malee otoo dantaa koo an akka boruutti akka yaayaatti dantaa mataa kootiif qabu dursa kennuu dhiisee cinaa kaa'ee kan akka Oromummaatti qabu fuulduratti fide atis kan akka Oromummaatti qabu fuulduratti fidda kan tasfaayee dhiiftee jechuudha. Kaanis akkuma kana godhaa jechuudha. Yeroo akkas taanu seentiraal giraawuнд irratti tokko taanaa warri nu cabsuu barbaadu hundi abdii muratee nurraa gattaa'a. Nuti immoo nagaadhaan biyya keenyas ummata cunqurfamaa amma keenya hin geenye biyyattii kana keessa jirus ammannee waliin deemuu dandeenya.